Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo waa tokko isinitti himuu barbaade. Ilmaan Oromoo kan addunyaa kanarra jirtan hunda keessaniifuu sagalee takka dabarfachuu barbaade. Sagalee gadaa tan jechuudha akkasuma sagalee na qabame waan taateef sagalee kiyya dubbachuu hin dandeenye waan taateef amma ammoo sagalee dabarfachuu barbaade. Sagalee waan dabarfachuu barbaadetti akkasuma weellisaa keenya Hacaaluu Hundeessaa kan qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa taphate, kan qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa taphate ilmaan nafxanyaa irra deeme. Har'a akkasuma jechuudha nurraa ajjeesanii mootummaan Dr. Abiyyi Ahmad nafxanyaan irratti shira irratti xaxee Hacaaluu Hundeessaa, weellisaa Hacaaluu Hundeessaa nurraa nyaate. Akkasumatti Hacaaluu Hundeessaa hin duune, qabsoon isaa ammallee hin duune akkasumatti itti fufu. Hacaaluu Hundeessaa Oromoon miliyoona 60 qabsoo Hacaaluu Hundeessaa bakkaan gahe waan Hacaaluu Hundeessaa irratti du'ellee hin beektan. Kana kan ta'u jechuudha mootummaan Dr. Abiyyi Ahmad akkasumatti obbo Johaar Muhammad ija Oromoo hidhee, obbo Baqqalaa Garbaa hidhee, fakkaattota isaa hidhee, akkasuma OMN sagalee ummataa biyya keessaa cimgoree waan jiruuf Dr. Abiyyi Ahmad nafxanyaadha ilmaan Oromoo irratti jechuudha. Ilmaan Oromoo miliyoona 60 addunyaa kanarraa fixuu barbaade. Ilmaan Oromoo kan addunyaa kanarra jirtan, ka biyya keessa jirtan hiriira itti bahu, ka biyya alaa jirtan akkasumatti hiriira itti bahu. Hacaaluun du'e jettanii akka hin ta'in, Hacaaluun qabrame jettanii akka hin ta'in, ilmaan Oromoo diddaa gabrummaa wayyaanayyuu ifirraa buqqifne mootummaa Dr. Abiyyi Ahmad nafxanyaa kana ifirraa buqqisuuf hin dadhabnu. Akka qabsoo keessan duubatti hin fin, akka qabsoon keessan duubatti hin dhaaban, qabsoo keessan itti fufa, ittiin deema. Yoo duutanillee du'a. Oromoon miliyoona 60 dhumtee namni 5 bilisa bahu caala, bilisa bahu caala. Ilmaan Oromoo kan addunyaa kanarra jirtan hundi keessanuu sagalee walii ta'a, sagalee walii ta'a, sagalee walii daddabarsa. Gaddi keenya gadda guddatu nutti dhagahame waan taateef akkasumatti ilmaan Oromoo kan addunyaa kanarra jirtan warroota biyya keessaa shabakaa cufanii ilmaan Oromoo rashanaa waan jiraniif sagalee ta'aa fi addunyaa irratti mul'isa, addunyaa irratti daddabarsaa fi akkasuma bakka jirtanii ilmaan Oromoo iyya ka dandeettan bira dhaabbadha. Mallaqaa waan guutuuf ilmaan Oromoo kan biyya keessa bira dhaabbadha. Sagaleen keenya ilmaan Oromoo, sagaleen ilmaan Oromoo akka addunyaan argu, akka addunyaatti mul'iftanii addunyaan dhugaa ilmaan Oromoo argu. Ilmaan Oromoo lafarraa fixuuf nafxanyaan lafarraa fixuuf kutatte, mootummaan biltsiginnaa lafarraa fixuuf ilmaan Oromoo kutatte waan taateef akka ifirraa qoltan, mootummaa kana akka biyya san keessaa baaftan, mootummaa Oromoo ta'uu akka murteeffattan, murtiin ilmaan Oromoo ammallee taanan